amma Finfinnee akka maqaa isheetti bareedduu habaaboo haaromtuu ni goona kan jedhu sun bariituma gara itti gaafatamummaa kanatti waggaa dhufu kan dubbate jecha paarlaamaa keessallee ni jira. Maqaa adda addaa yaamamti. Finfinnee, Shaggar, Addis Ababaa. Magaalli teessoo muummee gamtaa Afrikaa jijjiiran bal'aa keessa dabraa jira. Hoogantoota biyyoota addunyaa, dippiloomatootaa fi namoonni bebeekamoon daawwatanii bareedinaa fi qulqullineessii dinqisiifachaa jiru. Nama kiyyaa waggaa muraasa dur dhufe argee fi magaala haaraa itti fakkaata. Jijjiiramni haa jiraatu yoo malee magaalatti keessa rakkoo kan himatan jiru. Jireenyi qaala'ee manneen kee hin dhabnee koomin jedhu hin kaa'a. Hojii hojjetamee fi koomii jirgaafachuu fi kantiiba magaala Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee waliin oolla. Ganamaa wal argin. Dorgommii biskileetii idil addunyaa yeroo jalqabaaf Afrikaa keessa geggeeffamee keessummeessaa jirti. Hojii hojjetame, koomii jiru, oolma kantiibaa maal akka fakkaatuu fi Adaanech eenyu akka taate irratti dubbisuuf deema. Addis katamaa irra jalqabna. Nu waliin oolaa. Oolmaa guyyaa guyyaatti. Konkolaataa keessatti jijjiirrattanii? Hojii keessanii salphaan nutti hin fakkaatu. Erga dhufnee si olii gaddeemtu argina. Uffata yoo konkolaataa keessa jijjiirratti. Hojiin kun hagam ulfaatamee asirraa jalqabnu. Hojiin baay'ee ulfaataadha. Garuu salphaa kasii godhu waggaa laphee kee keessa hojii jiru. Waggaa hojjetamee akkanatti milkaa'ee argitu kan itti gammaddu ta'uu isaarraa waan ta'eef akkaataa saniin ulfinni isaa baay'ee salphataa jechuudha. Baay'ee salphataa guyyaa tokkotti bakka 5 bakka 6 deemanii hojii hordofuun qindeessuun jajjabeessuun warra hojjetanillee hamileellee kennuun ni barbaachisa. Wanti immoo murtii barbaadullee yoo jiraate gabaasan dhufee biiroo keessatti murtii kennuurra asitti qaaman dhufanii laalanii hammam murtii hatattamaa akka barbaadu argamee ijaan laalamee waggaa murtaa'u hojiinillee ni saffisaa warri hojjetanillee ni onnatu. Aadde Adaanech dubartii jalqaba kantiibaa magaala Finfinnee taate. Garuu yoo magaala Finfinnee dhufte? Amma exactly waggaa 30 ga'e. Waggaa 30 ga'e kanan gara magaalaa dhufee jalqaba gara yuunivarsiitii seenee jechuudha. Yuunivarsiitii seenee asumaaniin magaala kanatti hojii jalqabee haadha langaa biiroo haqaa Oromiyaadha ta'eetu jechuudha. Achitti nan jalqabee bara 2000 bara 19 fi gara 92 naannoo san jechuudha. Barumsaan san dura waggaa 4 tureera. San booda immoo hojii abbaa lungummaadhaan ni jalqabe. Yaa akkuma beektu head officein Oromiyaadha Finfinneedha kan jiru waan ta'eef asitti ni jalqabe. San booda takkaa ture waggaa gara 7 akka sargan hojjedheen booda gara paarlaamaa filatamee na seenee itti gaafatamtuu waajjira paarlaamaadha immoo ta'een waggaa tokkoof ji'a 7 tajaajilee erga sanii waajjiraalee Oromiyaatti hin deebi'ee waajjiraalee Oromiyaa biiroo hawaasummaa Oromiyaadhaa fi waajjira pirezidaantii waggaa 2 akkas hoogganeen gara waldaa misooma Oromiyaatti immoo deeme. Innis boolee amma biiroo gamoo Oromiyaa jedhamu kan boolee madaala fuulduratti agartu yeroo san ijaarre achi waggaa 6 hojjedhe. Waggaa jijjiirama kana immoo qabsoo keessa waan turre achirra todoon hojjechaa jiru gara magaalaa Adaamaadha. Akkan deemee xiqqoo jijjiirama sanillee utubuudhaaf jecha gara kantiibummaa magaalaa Adaamaatti hin deeme. Waggaa 1 fi ji'a 7 achitti nan hojjedhee waggaa jijjiiramni dhugoomu immoo gara manatti nan deebi'ee jechuudha. Magaalli Finfinnee guddoo jijjiirama. Duruyyuu kantiibaa dubartii eegaa ture? Eegaa turte? No. Magaalli keessa jijjiiramuu fi kantiibaa dubartii eegaa ture? Ati soo eegaa turte? Akkuma jette jijjiirama guddaa dhufe dhugaa dubbachuudhaaf Waaqayyoon ni galateeffanna kanarratti waan nu gargaareef. Yeroo nuti hojjennu kun immoo yeroo chaalenjiin hedduudha bifa adda addaatiin haalli keessa dabarre akka barbaaddetti fiiktee hojjechuudhaaf waan hunda qindeessitee adeemuudhaaf mijataan turre haa ta'u malee haaluma san keessatti chaalenjii ol yaadanis hojimmaatanis haaluma wal fakkaatu raawwiidhaanis ol ka'uudhaan hojjechuun akka danda'amu garuu itti agarsiisneera jedheen amana. Ummanni illee akkaataa saniin qindaa'ee nu wajjin nu deeggaree nu wajjin hojjetee jira. Amma piroojeektiin magaalaa kanatti ilaaltu dhugaa dubbachuudhaaf waan waggaa 5 bara hin fakkaatu. Waan waggaa 7 illee fakkaatu.
erga Finfinneen uumamtee jalqabdee waan hojjetamne hedduu hojjetame. Kana keessatti bajannillee silaa hanqachuus malaayyu. Bajeta galii magaalaa irraa argannu qofaani kan hojjennu. San biratti garuu walakkaa kan ta'u immoo qaamuma adda addaa walitti gurmeessina jechuudha. Asuma biyya keessaa abbootii qabeenyaa, dargaggoonni humnaan, uummanni naannoo haasaa waan xixiqqoo waan sasalphaa walitti gurmaa'ee waan wajjin hojjetachuu danda'u humnaanis yaadanis mallaqa isaallee walitti kuufatee ta'u waliin ta'ee akka hojjechuu ta'u gochuudhaan tiraansfoormeeshiniin kun dhufee kanaafuu itti hangama baay'ee. Sin dhaabnu har'a bakka ijaarsatti argamna. Asii maaltu asii ijaaramuu jira? Asitti kan ijaaraa jiru mana jireenyaati. Iddoon kun akkuma agartu waajjira kantiibaa irraa baay'ee fagoo miti. Asuma dhiyoodha garuu naannoon kun qixal taraa yookaan iddoo baalaa jedhameeti kan safara baalaa jedhameeti kan waamamu. Kan jedhameef asitti namoonni naannoo kana jiraatan wannoo walitti guuruudhaan baala walitti kuusuudhaan isa gurguratan waan dur asitti raawwatamurraa ka'eeti maqaan kan kennameef. Kanaafuu manni asitti illee agartu dhugaa dubbachuudhaaf hammi ta'e asiin jira. Garuu manneen fooyyee jennee irra dabarreedha manneen amma asitti argaa jiru kun. Baay'ee ilmoon namaa asitti sa'aatiidhaan murtaa'e siree kireeffata. Sireen hin jiru garuu dhugaa dubbachuudhaaf. Firaashii madabara irraa hojjetame waan akkasii godhaniif mana tokko keessatti qooxiidhaan godhanii nama 3-4 bulchuu itti immoo cufanii too deemu hanga sa'aatiin isaanii akka hin dabarre gidduu kanatti hoggan deddeebi'ee ilaalu ibiddi ergumaan ani gara magaalaa kana bulchuudhaan dhufe yeroo 3 ka'e iddoo kanatti kan yeroo tokko iddoo kana akka diignee hojjechuu qabnu hoggaa yaadnu tasa ibiddi nu durse namni illee baay'ee miidhame asitti. Kun itti cufamee keessallee higee bahuu dadhabe. Itti cufanii sa'aatiin sun hoggaadhuma nama biraa galchuudhaaf abbaan kireessu sun itti cufa namatti na baay'ee gara nama nyaata namatti illee ulfaata. Kanaafuu uummata as jiru san amma kan manni jalaa gubates kan manni irraa hafellee hundumaa yeroodhaaf bakka turu amma goonee fi jirra yeroof ji'a 3-4 tokkoof jechuudha. Amma asitti kan hojjennu mana jireenyaati. Akkuma naannoo Awwaareetti hojjenne naannoo Lidataa Boggonnat Mandar kan jedhamu kan hojjenne Lammii Kuraas Addis Katamaallee asuma naannoo Gabstara lafa jedhamutti akkasuma hojjenne san mana ijaarree mana 500 hojjetama asitti. Mana 500 gamoo 9 hojjetama. Abbaa darbii 7 kan hojjetamu. Flooriidhaan gara 8 dhufa asitti in hojjenna. Deebisnee isaan asitti hin galchina. Manni immoo irraan waafa jechuudha. Uummanni kaasnee amma 3 hin caalu. Uummanni naannoo kanatti hafu garuu hin jiru. Isaan illee daballeet mana kanatti galchine deebisnee immoo san illee diignee too tolchina mana dhoqqeeti. Mana jijjigaadha. Mana kun immoo madabaraa fi laastikiidhaan suphameedha. Hoggaa ibiddii fi rakkoon adda addaa ka'u akka laayyeetti tokkorraa tokkotti darbee karaan itti konkolaataan illee seenee too dhaamsu rakkoo waan ta'eef namni illee miidhama. Ijaafis hin tolu jireenyaaf illee baay'ee jireenya hammaataa keessa uummanni kan itti jiraatudha. Akkaatuma kanaatiin shaantiiwwan naannoo Islaam eeriyaa Finfinneedha harka 74 irra gara amma gara 30tti gadi buusuu keenya ragaan tokko baraneen agarsiisa. Akkaatuma kanaa naannoo hedduudha akkaataa kanaan kan jijjiiraa jiru. Kanaafuu mana jireenyaati kan ta'u. Bakka hedduu argine Riverside Project daawwannee turre, Corridor daawwannee turre, baksuun hunda namaatti jiraachaa turre jedhanii Projektii amma jijjiiraa beekiin haaromsa magaalaa deemaa jiruun namoonni ammaatti buqqaanii lakkoofsa hagam ta'uu danda'a? Nuti jechaanillee namoota buqqaan jennee fayyadamuu hin dandeenyu. Jireenya akkanaa keessatti asitti amma ilmoon namaa hoggaa gubattu agarra. Hoggaa nuti dhageenye ibiddi konkolaataan alaa hin xaara asitti warra lubbuu namaa baraaran hedduun galanii jiru. Hoggaa isaan galanii amma ta'e hin baraarre amma irra hin geenye immoo already kan gubate irra ga'e. Kan akkanaa kana mana jennee too hoggaa asii kaasnee bakka ta'e galchine mana bareedaa mana fincaanii qabu, mana bishaan mana keessaa qabu, mana bakka waatti bilcheeffatan qabu, naannoon isaa qulqulluu qilleensi isaallee fooyyee kan ta'etti hoggaa galchine jireenya namaa tiraansfoorm goone. Kanaafuu akkaataa kanaan hanga ammaatti waliigala bakka hunda hoo fudhatte
naannoo Riverside, Piazza, Kazanchis, Boolee, Gooroo, naannoo Yakka karaa onnorraa 4 kiloorraa jalqabee hanga diiyaaspooraa addabaabaayii Maganaanyaa gahuutti karaa gadduu Maganaanyaatiin karaa Meeksikootiin immoo Meeksikoorraa kaasee karaa Walloo Safariitiin hanga Booleetti ijjatutti karaa hundaanuudha. Karaa gurguddaa irratti almost waliin geenyee jirra waan ijaaramu qaba. Ammas asin karaa ayyar xeenatiin mana akkanaa hedduu kaasnee daandii bal'isnee dirree ispoortii aminitii adda addaa uummataaf goone manallee ijaarrefitu kan jiru. Waligala hunda waggaa 5 kana keessatti namoota mana ciccitaa keessaa baasnetoo mana gamoo irratti ijaarametti kan galchine akkuma 40 olin ta'a manaan faamiliidhaan immoo manni tokko maksimum hanga nama 3-4 hin qabaata jechuudha. Ammas nama 500 jenne oo average 4 fudhanne gara nama 20,000tu mana argata jechuudha. Kan naannoo dur jiraaturraa gara iddoo biraatti geessine warra Piazza fi Kazanchis. Warri kun toruma sanitti hojjetameef. Piazza fi Kazanchis maaliif goone iddoon bal'aa akka agartutti hektaara gurguddaadhaan. Uummata kana dursitee mana ijaartee mana sanitti hoogalchite malee akka warra kana spootii xiqqoo waan hin taaneef bakka ta'e tursiistee deebistee galchuudhaaf hin dandeessu. Hoo manichi immoo hin diigamne bakka sanitti deebistee ijaaruu hin dandeessu. Kanaafuu iddichillee mana jireenyaatiif baay'ee mijataadha kan jedhamu miti. Kanaafuu hunda caala garuu kan nu dirqisiise bakka banaa ta'etti bakka dirree ispoortii ijoolleedhaaf gochuudhaan bakka tapha daa'immanii bakka terminaalii geejjibaadhaa gochuu dandeenyu fi moor xiqqoo jireenyaaf illee qilleensa gaarii qabu jennee jedduu magaalaatti booda laaluu hin dandeenya. Magaalarraa fagoo agasmara kan jennu miti. Hoo kaasnu immoo jireenyi hawaasummaa isaanii oduu adda hin diigamin hin faca'in akkuma iddirii isaanii uqubii isaanii yookaan immoo maabara adda addaa isaanii qabatanitti toora tokko galanii amma kan Piyaassaa odoo laaftoo Haayilee naannoo Haayilee Gaarmant laaftoo 2,000 jedhamee yaamamu deemne mandara tokko arge. Akka jirutti har'a dhufanii too Piyaassaa bakkee amma Araada Paarkiinnee hojjenne kana har'a daawwachaa jirti bashannanaa jiru. Har'a akka jirutti warra Piyaassaatu achi jira jechuudha. Bakka irraa kaasnes faayidaa waliiniitiif oolchine. Iddoo fooyyee kennineef malee buqqisuun hoomiineedha. Uummata sammiineedha. Kana qofa miti asli. Namni mana hin qabne qooxirra kan jiraatu, dabbaaliidhaan kan jiraatu, mana qixxiyyaa jedhanii manatti waa suphee kan jiraatu. Akkasumatti paarsilii manneen gandaa keessatti waa susuphee kan jiraatu hedduu ture. Maatirra kan jiraatu, kan maatirratti dhalche, kan maatirratti deessee achumatti abbaan manaa saati manaas maatirra jiraatan akka warra jiraatan hedduutu ture. Namoota akkasii 5,000 ol si geessuun hin danda'a. Abbaa manaa goone jirra jechuudha. Warra mana hin qabnellee. Rakkoo manaa hagam isa yaaddes fakkeenyaaf rakkoo namoonni mana Of course, rakkoo manaa ni jira. Mannilee numa ijaarama. Magaalaa Finfinnee baay'ina uummataatiin kan baay'ee guddachaa jirtu warra magaalaa kana keessatti yeroo dheeraa jiraataa turaniin qofaa miti. Warra asitti horan qofaanii miti. Akka magaalaa guddootti bakka hundarraa nama baay'ee gala yeroo yeroodha. Carraa hojiitiin sarviisii fayyaatiif akkasumas bakka tokko tokko akkuma beekamu biyya keenya keessatti walitti bu'iinsa jiru irraas ka'ee namni hedduun asitti godaanu kan dhufe hunda mana jedha. Mana inuma hojjennaa inuma daballa gaafiin mana ammasuma wal ka'aa deema. Gara biraatiin immoo rakkoo kan ta'e sirna amma jijjiirree kana keessatti nama miliyoonaan galmeessan. Manni jalqabame mana 300 qofaadha. Achi keessaa manni gara 200 kan ta'u almost xumurameera waggaa jijjiirama kanarratti seennu. Uummanni immoo miliyoonaan eegama. Namni miliyoonaan akka qusatu godhame odoo qophiin manaan godhame odoo haalli uummataaf odoo mijeen uummanni waan qabu sanirra hir'uu isaarra baay'ee qusachaa ture. Kuni komii biraa uumee jira. Nurrattillee ba'aa guddaadha kan ta'e barana 100 jalqabnee jirra. 100 kan jalqabne kana dursa warra qusachaa turan kanaaf goona. Kana immoo warrumaa si ka'aniif goona. Warrumaa si ka'aniif naannoo kana jiruuf jireenyaas jiru jijjiiruu waan nurra jiraatu jechuudha. Lakkoofsi jiraatota magaalaa kanaa hagam ga'a? Tilmaama keenyaan miliyoona 7 ol ta'a.
Qaamni adda addaa erga lakkoofsi uummataa gaggeeffame gara waggaa 20 siiqaa jira. Central Sussex illee kanuma amma nuti jennu kana jedha. Sarviisii adda addaatiif immoo warri asitti assessmentii adda addaa gaggeessan gara miliyoona 9tti siiqara jedhu. Kan bayee bakka biraa bulee dhufu odoon dabalatiin jechuudha. Tilmaama keenyaan miliyoona 7tti ni siiqa. Kan argamnu hospitaala Laaftootti. Hospitaala akkana sadi haaraa ijaarreerra. Arfaffaan already Abbabach Gobanaatiin maqaa moggaasne hojii jalqabsiisnee jirra. Lammii Kuraatti jechuudha. Haadholee fi daa'immaniif qofa. Kun immoo hospitaala sadarkaa tireesharii qabudha. Kunis kan kolfeettis hojjetamaa jiru, kan Aqaaqittis hojjetamaa jiru. Kun Laaftoo hospitaal jedhama, kan kolfeedha Beetel Mandiidhaa jedhama, kan Aqaaq immoo Galaan hospitaal jedhama. Maqaa kanaatiin moggaasne sadeen kun kan amma dhumarra kasiyaame sadeen kun onnoo yaalii barbaacha biyya keessaa gara alaatti kan ba'amu isa hambisuudha. Karaa sharafa biyya alaatiinis akkasumas hiyyeessi kafaluu hin dandeenye yaaliin gurguddaa isa barbaachisu asitti akkaataatti yaalii argachuu danda'u carraa san kennuudhaaf. Komiin guddaan hawaasa tokko keessa akka ture kana. Hospitaalii magaalaa Finfinnee keessa hanqinni jiraachuu fakkeenyaaf daa'imman dhukkubsatan fakkeenyaaf dhukkuboonni fa'aa qaban bakka deemanii yaalaman fa'aa hin qabanii namoonni guyyoota hiriiree eeggachuu kamala qabammoo biyyoota ala deemanii yaalchisuu fa'aa kanaaf piroojeektiiwwan ammaa tan hojjetamaa jiran fakkeenyaaf nu daawwanne Riverside fa'aati hin babbareeda garuu dursii kennamuuf hin qabu ture komii jedhu jira. Hospitaalii dursee ijaaramee hiyyeessii bakka tajaajila argatuu fi akka qabaatan kan jedhan fa'aatu jira. Asli miidiyaan illee kan fudhatu baay'inaan waan ijatti babbareedu kana irratti xiyyeeffate waan ta'eef inni deddeebi'ee irra deddeebi'amee waan haasa'ameef malee fakkeenyaaf akkuma gara magaalaa Finfinnee dhufeen tokko kan hojjenne kan go'a qofaa miti. Hospitaala Abbabach Gobanaati. Infraastiraakchariin hamma ta'e kan durii tureera. Isa san Ammarar Akaadaamii jedhamee hooggansa itti leenjisachuudhaaf hooggansa siyaasaa jechuudha. Leenjii siyaasaa waan akkasii hooggansaaf kennuudhaaf jalqabamee iyyuu sirna jalqabaatiin. Immediately deciisioniin goone gaandii hoo deemte ispeeshaalitiin daa'immanii fi haadholeedhaaf qabu gaandiidha. Gaandii fi zooditullee hoo deemte haadholeen bakka barandaa akkanaarratti deessi. Barandaa irratti kutaa tokko keessatti karaan seenteellee tajaajila kennituuf hin jiru akka ogeessa fayyaatti olaalte. Baay'ee wal cinqa jechuudha. Nama baay'ee achirratti tajaajilama. Isa qofa miti qulqullinni isaa hospitaala fakkaatu. Nama dhukkubsatee deemee kontaamineeshinii hedduu akka horatee galullee infekshiniidha. Akka saaxilamu arginee jirra jechuudha. Ogeessottu kana hin beeku. Garuu ofii isaaniitii hiikuu hin danda'an. Hin iyyullee baay'ee hin wacuu kun jijjiiramuu qaba jedhanii ta'u. Isallee dhaggeeffannee hospitaalota durii baay'ee transform goone hin haaromsine. Minilik zaskandoo deemte daagmaayi minilik kan argatta. Raas Dastaa hoo argite deemte kan argatta. Yoo Yekkaatit 12 deemte waan wal fakkaatu. Raas Dastaa daagmaayi minilik plus Yekkaatit 12 12 baay'ee jijjiirree jira. Gamoowwan haaraa hojjechuu qofa osoo hin taane paperless tajaajila goonee jirra. At the same time akkaataan itti meeshaaleen ammayyaa itti galuu danda'an uummata bal'aadhaaf baay'ee irratti hojjenne. Maaliif tajaajilli hospitaala magaalaa kana jiraata magaalaa qofaatti miti. Riferaariidhaan qaama baay'ee gamana dhufa. Hospitaalli federaalaa hin jira. Hospitaalli jaha garuu magaalaa Finfinnee jala bula durumaanuu magaalaa kanatti. Jahan san irratti amma 4 kan daballe. Hoo seenaa biyya kanaa fudhatte waggaa 30 hospitaalli 4 hin hojjetamne bara Addawaayii soo fudhatte hospitaala tokko haaraan kan hojjetame Xurunesh Beejingi qofaadha. Kanaafuu kan hojjennu naannoo laga misoomsuu bareechuu yookaan immoo paarkiiwwan daandii babal'isuu qofaa miti. Innillee baay'ee barbaachisaadha jiruuf jireenyaaf. Haaluma wal fakkaatuun garuu waggaa 5 keessatti waggaa 5 kana keessatti
hospitaalonni afur bajata mootummaatiin uumaniiru bajata kan Finfinneen hordofee hojjisiisu qofa kan federaalaa odoon dabalatiin. Haaluma wal fakkaatuun immoo hospitaala dhuunfaa tokko shanaffaa suma kolfetti xumursiisnee jirra. Innis world class tajaajila kan kennudha. Kanaafuu hospitaala irrattis, industirii irrattis, manneen irrattis haala dargaggootaaf carraa hojii bal'aa uumuu danda'u sheediiwwan hedduullee hojjechaa turre. Amma samoonni kana sheedii 3,000 eebbise. 3,000 torban amma fuuldura jiru kana keessatti jechuudha. Kan hojjetamu hunda galeessa. Hunda galeessa hoo magaalaan jijjiiramtee bareeddee jiruuf jireenyi uummataa wajjin bareeduu hin dandeenye wajjin jijjiiramne jijjiirama guutuu ta'uu hin danda'u hin bara. Kanaafuu kan hojjennu hundarratti. Kanaas ammoo garuu bakkuma irraa qeequu barbaadan san irratti xiyyeeffachuun immoo ni jira. Magaalii Finfinnee kan jedhamu akkuma jettee magaalii baay'ee bareeda. Guyyuu keessa deemnee guddoo dinqisiifannee. Finfinnee keessatti ammoo hojjettoonni mootummaa fa'aatii galiin isaanii garmalee gad aanaa jedhu. Uummanni gara galii jiddu galeessa qabanillee baay'ee rakkatuu jedhu. Rakkinni olaa kaa'u qaala'insi jireenya olaa kaa'u malee galiin isaanii walqixa tarkaanfachaa hin jirtu jedhan. Kan irraatti fakkeenyaaf akka kantiibaa magaalaa kanaatti maal hojjechaa jirtu? Haasa'uu kiyyaan dura karaa keenyarra as dhiyoo hojii tokko jira. Odootti gorree natti tola. Hayyee. Itti gorraa. Kun xumuramuu ga'ee kunoo. Xumuramuu ga'eera. Already physical work keessaa interior bareechuu fi meeshaalee galchuu qofatu hafe. Specialist hospital. Specialist. Onnee fi nervii specialized godha kun. Adda ajaa'ibaa saagan boqota. Arfa kennaa fi sabbat guddaa akka wajibaata addunyaatti iyyuu yoo biyyoota Araba ta'e malee namni sanbata guddaa fi sanbata xiqqaa hojjetu hin jiru. Kunin haala wajibaata magaalaa keessanii moo fedhii kee ka dhuunfaa? Dhugaa dubbachuudhaaf sanbata qofaa miti halkan iyyuu galgala hin hojjedha. Kaleessa immoo fudhatte midnight ture kan gara manaatti galle maatiin illee kana hin beeka. Almost committed akkaataa kanaan hojjechuudhaaf yoo mana deeggaramte yoo maatii si deeggarame qofaa committed ta'uudhaan hin jalqabu. Hin danda'amu. Akkuma leadership keenyatti muummicha ministeera keenya irraa jalqabe akkaataa kanaan hojjechuutu jira. Innillee dhugaa dubbachuudhaaf hamma magaalaa kana keessatti ni deemaa nu deeggaraa. Waan argee yaada nuu kennaa kan akkana sirreessa kan akkana odoo gootanii bakka kanaatti hir'uun akkanaan jira argitanii uummanni waan akkasii kaasaa kanallee consider godhaa kan jedhu irraa argannaa jechuudha. Akka muummicha ministeera biyyaatti qofa osoo hin taane gadi nu birallee naannoleellee baay'ee gadi bu'anii ni ilaalu. So akkaataa kanaan committed taanee akka hojjennu seera tumamaadhaan osoo hin taane yaadan walii galteen ni jira jechuudha. Yaada walii galteen ni jira. Anillee paashinii san hin qabu. Yoon boqottoo jette ani kan amma akka boqonnaa ilaala. Ka ministeer muummee kaastee turte akka waliin hojjetan magaalaa keessatti qoodi isaa maali? Agam isan gargaara jijjiirama magaalatti irraatti? Ministeerri muummee keenya garuma tajaajila yookaan immoo itti gaafatamummaa muummicha ministeerummaatti dhufuu isaatiin dura waa'ee hir'ina biyya kana keessatti jiru akka gaariitti namatti yaada turedha. Dhugaa dubbachuudhaaf waliinis waan turre qabsoo jijjiiramni nu barbaachisa jedhu isaan keessatti sodaa tokko malee waltajjii waan irratti haalaan kaasa ture. Haalaan morma haalaan falma ture iyyuu waan ta'eef waan yeroo san falmuuf hunda dhugaarraa akka ta'e nullee dabalatee gaafa immediately gara itti gaafatamummaatti dhufu akshinii gale. Amma Finfinnee akka maqaa isheetti bareedduu habaaboo haaromtuu ni goona kan jedhu sun bariituma gara itti gaafatamummaa kanatti waggaa dhufu kan dubbate jecha paarlaamaa keessallee ni jira. So accordingly akka karoorsinee nuti hojjechuu dandeenya. Erga poozishinii akkanaatti dhufuu irratti ayyamamaa taane too gaafatamummaa kana fudhanne selfless taanee akka hojjechuu qabnu. Dhimmoota asiif achi deeman hin gurrallee kenninee too akka discourage hin taane nu utubuu jechuudha tokkoffaan kanaan. Lammaffaa yaadaan wanti amma as keessatti magaalaa kana keessatti hir'uudha jennee nuti hojjennu dabalataan kanallee dabalaa akkaataa kanaan hojjedhaa jechuun ofiifillee akkuma beektu masaraa mootummaarraa kaasee maqaallee
Unity Park jechuudhaan gara Friendship Park kana ofiif resource mobilize gochuudhaan kadhatee tokko hojiitti galchee amma immoo Inxooxxollee Caakka project illee dabalatee mallaqa ofiif mobilize godhe dizaayinii takka laalatee ofiif hojjisiisee yaadasa concept paper ofiif barreessee kenne moodela san fudhannee isa biiroo isarra jalqabame san gara biiroo keenyatti gara masqala addabaabayitti gara magaalaa guutuutti gara wal'isuu fi piroojektota keenya connect gochuutti galle akkaataa kanaan kan hojjennu inni guddaan garuu yaada. Kuni bakka galiitii ka reefu naa kaasuuf turte. Kuni jeddu galeessa gabaa tokkodha. Jaa kan akkanaati kan ijaarree jiruuf qalainsa jiruuf jireenya uummataa ni fooyyessina waggaa jennu tokko karaan waan kana hojjechuu dandeenyu oomisha gara magaalaa Finfinneedha. Bakka hundarraa naannolee adda addaarraa mooru akka ollaatti immoo Oromiyaarraa oomishni akka gara Finfinneetti dhufu goone qonnaan bulaan asitti dhufee waggaa oomisha kana asitti dhiyeessu kiraan kafalchiifnu waan xiqqoo qulqullinaaf qofa kafala qaraxni hin jiru isa maalirratti consider goona akka gatii madaalawaatiin uummataaf dhiyaachuu danda'u goona. Kan akkanaa jihaadha kan ijaarre. Amma gama soo deemne akka jirutti inni suni amma waan ganama kana gurguranii distribute godhanii warra characharanii hunda fixaniif mor cuccufanii jiru. Hanga sa'aatii laaqanaa hoo dhufne garuu as keessa akkana deemuudhaaf illee gabayaan jiru baay'ee guddaa waan ta'eef namatti hin tolu baay'ee gabayaa dho'atu jira. Akka jirtu fuduraaf muduraa gamas ashaatutti jechuudha. Naannoo kana immoo midhaanii jeddu gala keessa naannoo Isuuziin dhaabbata irra jalqabdee akkana too dhufte midhaanii duubni kanallee bal'aadhaa asinillee akkasuma jira jechuudha. Namni as keessatti hojjechaa jiru hundu as keessa nyaachuu dhuguu waan adda addaa argachuu hin danda'a. Itti aanee baankidha. Itti aansee suppermaarketii guddaatu jira. Itti aansee sheedii qimamii barbarree shiroo waan wal fakkaatu kanaadha. Itti aansee toorri kun gara sheediin 26dha kan tajaajilu blookii hundumtuu kan ofirraa sibiila hin qabne kun kan midhaanii jechuudha. Gamanaan oofcootu jira. Fuuldura isaa immoo akka jirutti kan irraa sibiila arginu kun qilleensa akka argatuu fi kan fuduraa fi muduraati jechuudha. Galiin guddaanii magaala Finfinnee maali? Uummanni maaliin jiraata? Uummanni harki caalaa akkuma magaalattuu daldala guddaatu jira. Daldalli ni jira. Constructioniin akkuma agartutti akka nama magaalaa haaraa ijaarutti halkanii guyyaadha kan hojjetamaa jiru. Haala wal fakkaatuun industiriin illee naannoo Aqaaqii akka hoggaa deemtu amma kana akka jirutti kun baankidha. Baankiin kun baankii magaalaan hundeessedha. Asitti qaamni adda addaa nyaata adda addaa hin dhiyeessu gara keessaa hoo deemnee hanga gubbaatti kaafteeriyaadha jechuudha. Nama baay'eetu akkasitti carraa hojii argatu goone. Kan magaala ijaaree uummataaf dhiyeessa? Magaalatti amma as keessatti nama baay'eetu hojii hojjeta. Kan tajaajilamu kan asitti socho'ee hojjetu warra as keessatti bitaa wajjin guyyaadhaan nama 100,000 ol argata. 100,000 jedhe. So marketing kuleen kan magaalaati? Of course. Kan waliin ijaarree Queen Supermarket asitti galchine waggaa galchinu. Amma isaan kanarra bu'aa miti akka buufatan kan goonu. Odoo gatiiwwan gaggaafanne laaluu hin dandeenya. Gatii madaalawaadhaan uummataaf dhiyaata jechuudha. Nuti kiraa guddaa isaan irraa hin barbaannu. Waanuma asitti hojjetaa as keessa bulchuu ni jira miti. Gatiin isaa qofa akka kabarnu baasiin qulqullinaa fi asitti bulchuudhaaf istaafii muraasa waan qabnu ofiisiin achirra ni jira. Isa qofa barbaanne malee jarri kun dhuftee waan nuti iddoo kana qopheessineef gatii isaanii gad buusuu qabu jechuudha. Gatii isaanii kontrool ni goona nuti. Akkaataa isaanii kan ittiin hojjetamaa jiru. Uummanni kun kan tajaajila yookaan immoo oomisha industiriiti. Kan naannoo kana marsee jiru hundumtu oomisha qonnaati. Kun qonnaan bulaa keenyaafis baay'ee faayidaa qaba.
Finfinnee keessatti akkanatti iddoo gabaa waatti gurguratu hin qabu ture. Qonnaan bulaan jira Daanach magaalii keessan ajaa'iba bareedee. Qonnaan bulaan magaalaa Finfinnee keessa haalaan jira. Jiddu galeessa akkana uumne fi jira kan torba midhaan kana keessatti kan lakkaa'amu. Jiddu galeessi sun maal inni qonnaan bulaan magaalaa kanatti babal'ina magaalaatiin dhiibbamaa ture gurmaa'eet achi keessatti horsiisa horii hojjeta. Aannan process godha. Lukkuu bal'inaan qaba. Iddoo akkanaa fi kana fakkaatan gabaa jiddu galeessa jahanuu keessa immoo sheedii akkanatti itti gurguru qaba. As tokkicha ilaaluu hin dandeenye. Kuni kan gurmaa'edha. Odoon gurmaa'inis immoo lafa isaarratti sheedii akkanaa qabatee kan humna qabu akka hojjetu goona. Xiqqoo kan humni isaan qatee lafarraa buqqa'uu kanaa fi xiqqoo gara waardiyyummaatti galuu wajjin wal qabate sheedii hojjennee lafa isaarratti beenyaa kafaluurra sheedii san dhiyeessu. Warri beenyaadhaanis ka'anii jiru ammas waan magaalaan babal'achaa jirtu. Gaafitiin asaamtee yuusuun deebi'u ture. Magaalli kun hundeeffame isarra kaasee qonnaan bultoota dhiibuun buqqaasuun yookiin buqqisuun beekama. Beenyaan kafalameef jira itti ammayyuu na deebistee jirta. Kan sheediin akkana ijaarameef jira jetta. Magaalli kun namoota alaa dhufan dippiloomaatoota yookiin jiraattota magaalaa qofa osoo hin taane qonnaan bultootaaf illee akka mijatu. Maaltu hojjetama? Sirri. Tokkoffaa kanan duratti sin jedhe jiddu galeessa bal'aa hoosa'aati qabannetti tooruma amma deemnu kanarra jira waan ta'e jiddu galeessa bal'aa bakkee gurmaa'ee itti hojjetu ni qaba jechuudha. Oomishni isaa all over the city distribute godhama. Supermarketiin harkaa fuudhu, hoteelonni harkaa fuudhu amma dheengadda ayyaana Faasikaa irratti gaafa buuphaa fi indaaqqoon rakkoo ta'u gabaa kana sirriitti ittiin tolchuudhaaf isaan irraa kan akka gabaatti dhiyaatu kan godhe. Fuduraa fi muduraa ni qabu. Ogummaa ofii beekan saniin akka isaan sirriitti hojjechuu danda'an carraan mijaa'ee fi jira jechuudha. Tokko kana lammaffaa ammas kan dhugaan jiru kan hin haalamne lafa harka fudhachuun numa jira. Waggaa keessatti industirii gurguddaadhaa babal'isnu lafa harka hin fuuna garuu akka durii sanitti harkaan fuuna. Tokkoffaa beenyaa madaallii jireenya ammaa madaaluudha kan kafalamu. Isa kan duriyyuu garaagarummaa beenyaa jenneesu of duuba deebine jiruuf jireenya uummataa badeera waan ta'eef isa dhaabuudhaaf jecha garaagarummaadhaan seera baasne seera saniin kafallaaf. Lammaffaa mana jireenyaa ijaarree akkuma gadduu magaalaatti waggaa nama misoomaa fi iddoo lafa san barbaannu fi jijjiiruu barbaannu mana ijaarru san qonnaan bulaadhaaf akka duraanii bakka galti galiin hin jiru. Mana kennuun dirqama jechuudha. Lammaffaa 100% qonnaan bulaan ka'u hin jiru amma lafa isaarraa 100% osoo hin taane lafa qotu san waggaa irraa fudhannu beenyaa saniin waan jiruu isaa ittiin jijjiiruu danda'u waan dhaabbii akka hojjetu goona faabrikaa keessatti. Gaa'ellee sheerillee kan fudhatan ni jiru. Sheerii waan hojjetamurra tokko saayisii tokko amma ni ilaallaa jechuudha. Not only that waliin gurmaanii kan hojjetan immoo hin dabalata. Mana jireenya isaatiif kaaree 500 tursiisuun dirqama. Ijoollee isaatiif lakkoofsi ijoollee hamma barbaade haa baay'atu kaaree hanga 200tti ijoolleedhaaf 550 irraa hanga 500tti kennuun dirqama jechuudha. Dirqama akkas gooneet kan waan galii itti fufiinsa qabu saniif hoomana ta'e kan ijaaramu. Bakka sanitti maal goona mana san keessatti akka sheerii qabatu. Amma kan Finfinnee keessatti mana Finfinneen ijaaru keessatti sheerii akka fudhatu goonee jira. Saayitii tokko ilaaluu hin dandeenye. Mana saniin kireeffatas hin gurguratas galii immoo ittiin argatu. Yoo mallaqa qofa kennitee irraa deebite mallaqni hin dhuma booda deebi'eeti rakkoo keessa galchuu danda'a. Kun akka jiru sheeriin kun madadaansaa kan itti aanu dabalateetoo oomisha qonnaan bulaati. Gaafatullee hin dandeenya. Kun atkiltii fi fuduraa fi muduraa itti gurguratu kan oomisha aannanii itti gurguratu dammallee ni qabu. Akka carraati waan ta'eef duratti gaaffii kan hoggaana gaafatu kan as gorre. Alaan hoo deemte immoo informal marketiin hin jira warra asii fudhatanii kiiloodhaan warra bituu hin dandeenye jira yes. Olla keessa gurguru. Akkasumatti onnoo jedhanii too asirraa kiiloodhaan bitatanii isaan hiyyeessaa
wanti xiqqoo bitachuu barbaadu kan birrii 10 birrii 20 warra kiiloodhaan bitachuu hin dandeenye kanaaf characharoo jettee. Hiyyummaa magaalaa gaaf jennu namni waan hiyyummaan baadiyyaa qof keessa jiru itti fakkaata. Hiyyummaan magaala keessa jirtu fakkeenya magaala Finfinnee kan keessa hiyyummaan hagam hamtu. Hiyyummaan kan jiru iyyuu magaala. Ani amma baadiyyaa hojjette baadiyyaa Oromiyaa guutuutti hin beeka. Keessatti yeroo misooma waldaa misooma Oromiyaa hoogganutti baadiyyaa hedduu keessa deemee mana qonnaan bulaa hojjetteen jira argeera. Hoo xinnaate shumoo qulqulluu qabu, akaayii qulqulluu hin qabu, bishaan isaanii lagaa waraabuu ta'a, aannan dhabuu danda'u ta'a. እንዴት ነው? ሰላም ነው? ኧረ ይሄንን ግቢ እንዲያሳምሩት እርስዎ ነው ስራ እድል አግኝተዋል? በጣም ወዶት ቤታችን ሀገራችን አይን ብርሃን የሆኑ ናቸው። እውነት ከተማ ለበሞራል ኮንትራክተሮች ባለሀብቶች ሲሰሩ በሞራሎቼ ደጋፊ ሙያ ያዩና እዚሁ ሰራሁኝ። ከጨረሻ ሲወጡ እነሱ ስራ አክቲቭ ከተማ በሞራል ሲደግፉ በዚሁ ስራ አገኙ። አዎ በዛው አገኙ። ሰዎቹ መጥተው ውሃ ታጠጣ እንዴ በምን ነው ያርጉ ነበር ሰዎቹ ያ ሳይቀጠሩ በፊት ነበር ወንድ ያጠጡ ሳይቀጠሩ ፈቃደኝነት በጎ ፈቃድ እንደመጥቼ ራሴ ያልሰማው በጣም ስራ ነበርኩኝ። በዛ በኋላ ከንቲባው እንትኖችን አይገኙ እዚህ የሚሰሩ አስተዳደር አይገኙ። ከዛ በኋላ ከኛ ስራ ብለው አባት ነህና አባት ስራ ሲያጣ እንፈልግም ብለው ነው ስራ አለ እና በሞራል ማንም ሳይቀጥረኝ በገዛ እጅ ፍቃድ በሞራል እየሰራሁ ነበር። በበጎ ፈቃደኝነት ሲሰሩ አሁን ግን ይከፈሉታል። አዎ ይከፈላል። አሁን ይከፈላል። አዎ ትንሽ ይከፈላል። በነፃ የሚሰራ ሰውማ ስራ እድል ምክንያቱም ከድልድዩ ጀምሮ ከአርመት ድረስ በስራ በሙያ በማሳየት እየሰራሁ ነበር። ጉድ በጣም ሲያስረክቡ ባለሀብቶች ሲያስረክቡ ስንት ናቸው አሁን እዚህ ግቢ ሶስት ናቸው እንግዲህ የምትገባው? ዙሪያው የምንከባባው አዲሱ ኮሪደር ልማት 3 ነው የምንሰራው። ጎሽ ጥሩ እንኳን አገኘነዎት። ማን ነው ስሞት? አረጋ። እሺ እናመሰግናለን። እንደገና መለ ሀሳሚያ ፈካታ ሀሳሪ ሰር ሀሰፍተን ወንዲ ጀዲ እንደገና መለ ሀሳቢያ ዋን ሀሰፍተ ፈካታ ሲያሱፍሲሱ ከሰከስ ጀደ ማን ነጋ ጀደ es jaalladha carraa hojii argadhee qe'ee kana qulqulleessan jira kan jedhuu fi dinqisiifannaa isaa kan ibse uummataaf hojjechaa jirtu. Kanaaf anillee tola ooltummaan asitti hojjechaa tureyyuu warri tola ooltummaadhaan hoggan ani hojjedhu nu argani asumaan bakka hojjedhudhanii hojii keessallee na qaxaranii kan jedhu. Waan hiyyummaa magaalaa dubbachaa turre kana amma bakka biraa deemnee achitti itti fufna. Kun uummanni eegii asii godaanii hagam jiru? Waggaa lammaffaa warri kun waggaa tokkoffaa lakkaataran akkuma piyaasa yeroo dhumaa kan kaasne warra kanaadha. Kanan gamma jara achi kaasne nama manaan 500dha. Maatiidhaan garuu maatii babal'aadha. Abbaa 3 qaba, abbaa 2 qaba, abbaa 1 qaba. Hooyyaadha precastidhaan hojjenna kan. Garuu itti fufneera toora kana mana jireenya akka jirutti kun haaraa amma fixne gara namatti hin galchine rakkoon manneen hojii wal qabatee soo rakkoo jiru hiikurratti. Kana kan faam eenyutu argata? Kana gosa lamaan kan warra misoomaaf kaasnu amma kan toora misoomaa jiru hin xumurre jira waan ta'eef hamma isaan irraa kenninaan alatti amma warra hangammaa qusatee nu eegaa jiru jira. Carraatti baasna jechuudha. Carraatti kan duuba sanillee asinillee saayitichi manneen hedduudha. More of amma warra carraa baasamuufutti iddoo kanarraa argata. Iddoo kana garuu wannoo keessatti social responsibility magaalaa keessatti warri bifa addaatiin ilaallu yeroo hundumaan jira. Kana kan irraa si gaafachuu barbaade fakkeenyaa fi koomii namoonni qaban tokko warri mana argatu kunini warri miidiyaa hawaasa farraatti rakkoon isaanii baatee beekamtii kanaan argatanii magaalaan man kennaafi jedhan aduu warri durii galmaanii eegatanii argatanii warri ammaa rakkoon isaanii alaa baatee rakkoon isaanii mul'atu jaarrolee fa'aa namoota rakkataniif kennamaa jedhanii kaan akka arjoomatti ilaala. Kaan ammoo nu yoom nu dhaqqabaa jedhanii hamachaa jiru. Dhugaadha. Manni gosa qabdi. Manni akka nama bajeta mootummaatiin ijaarama. Bajeta mootummaadhaan kan ijaarru kana
akkasiin jedhe jireenya mana jireenya keessatti namoota qusatanii eegaa jiran yeroo jalqabaatiif bajata mootummaa magaalaatiin daayirektli ijaaruu jalqabne jechuudha. Seenaan mana ijaaruu keessatti mootummaan yoo mana ijaaree maal godha akka mana qabalee jedhamu sana kiraadhaan kenna uummataan. Amma manni kun kan yaadame akkasitti mana kiraadhaan uummataaf dhiyaachuu danda'u mootummaa jalatti bulu jedhameeti manni kun kan yaadame. Maaliif bajata mootummaa bajata magaalaa kaaznarraa baheeti kan ijaarame waan ta'eef. Hoo immoo amma galaan guuraa ni deemna karaa keenyarra waan jiruuf hoo isa laallu bal'inaan at the same time bajata mootummaatiin ijaaraa jirra. Kondominiyeemiin manni waliinii maaliin ijaaramaa ture? Liqii baankitiin. Baankii wajjin baankiin irratti hoo jarri sun jala kafalanii fixuu dadhaban baankiin irratti mirga qaba mana saniin gurgurata. Jarri qusatan kunis baankii irra qusatan. Baankiin achumaan maallaqa isaan gatii manaa godhatee fudhachaa deema. Akkasii hojimmaan isaa. Amma garuu baankii eegnee baankii irraa liqii argannee mana bal'inaan hojjechuu waan hin dandeenyeef karaa ittiin mana provide goonu hin jijjiirre jechuudha. Bajatuma mootummaatiin hojjennee akkaataa isaan qusannaa isaaniirraa mana kanaa kafaluu danda'an baankii wajjin wal qabsiisnee baankii wajjin nuti abbaatti taane jechuudha. Akka isaan qusannaa isaaniirraa kafaluu danda'an yaada haaraa finneeti kan jiru. Kan hiyyeessaaf kennamu sun kanaa miti garuu kadhanneet hojjenna. Kadhannee tola ooltummaadhaan manneen hojjennu jira. Nuti lafa hin dhiyeessinaa infraastiraakcharii akkanatti bishaanii fi ibsaan galchina. Garuu bajata mootummaarraa maallaqa ittiin baasnu daayirektili. Kanaafuu isaanillee kan kadhannee hojjisiisnuu fi sababiin guddaan isaa namoonni rakkattoonni akkanaa waan magaalaa keessa jiraniif social responsibility ba'uun dirqama jechuudha. Mana 46 ijaarree amma jijjiirama kana keessa. Mana 46 maali? Namootarraa maallaqa fudhachuudhaan. Isaan magaalaa kanatti daldalanii maallaqa adda addaa argatanii ofii isaaniitiif qofa misoomuun hin ta'u social responsibility ba'uu qabu. Social responsibility immoo karaa ittiin fairnessii ittiin mirkaneessituudha. Fairnessii sana warra rakkattoota warra biyya tajaajilanii bakka adda addaatti dhufan warra jireenya rakkoo hawaasummaatiif saaxilaman miidiyaa irrattis kan dhimmi isaanii ba'e kan hin baanes mandara keessa seennee laallee eeruu argannullee hojimmaatanii qabna. Aanaan hundumtuu rakkoo akkasii warra qabanii arga. Hamma dandeenyuun keessummeessana jechuudha. Uummanni garuu manumti waggaa kennamu waan arge warri mana eegusan nu komatu mana argatuutti isaan irraa mala dhugaa. Garuu immoo qophii manaa maleedha namni hundumtuu galmaa'ee akka inni qusatu kan godhame. Kanaafuu nutu dursa argachuu qaba kan jedhan isaan waan yeroo dheeraa eeganiif malee waan bajata mootummaatiinis liqii mootummaatiinis hojjechaa jiru bifa social responsibilitytiin mana kennuuf. Akkasiis ta'ee bar jarri sun amma abbaa manaa miti. Warri rakkattoota mana itti galchuun abbaa manaa osoo hin taane manni maquma mootummaatiin galmaa'ee jira. Itti jiraatu jechuudha. Akka mana qabalee durii jennu. Kafalan. Warri kafalan ni jiru. Warri homaa galii hin qabne immoo maal kafalchiista? Warri xixiqqoo kafalan hin jiru. Xixiqqoo akka birrii 700 jalqabee gadi bu'aa hanga bilisaatti jira jechuudha. Ka manneen akkana kan kennamuu fi warra hiyyeessaa ta'an natti himte kan manneen arjooman kan kennamuuf abbootiin qabeenya jaartu akka keessa jiraatan. Akka keessa jiraataniif. Garuu hojjettoonni mootummaa ka duraan si gaafadhee ture hojjettoonni mootummaa miidhaan isaaniillee gad aanaa jireenyi qaalaa jira isaaniifoo manii dhiyeeffama. Akka Finfinneetti mana dura maal goona hojjetaa mootummaatiif yaa bara darbee waggaa tokkotti yeroo 2 mindaan dabalameera. Haa ta'uyyuu malee ammas jireenyaaf madaalawaadha kan jedhu ka'umsa hin qabnu. Ka'umsa hin qabnu garuu mana waajjira mootummaa magaalaa Finfinnee keessa yoo deemte bakka hundattuu suuqii argatta. Suuqii irraa oomisha keessattuu qonnaa bitanii. Isa san sabsidii mootummaatiin dhaabne achi argatu xaafis daakus oomisha adda addaa akka jirutti oomisha industirii illee dabalatee hin qabu isaaniin qusatu ji'a ji'arra mindaa isaaniis waan xixiqqootu irraa kutama dhaqeet waan ji'atti isaan fudhatan saniif kafalamaaf jechuudha tokko isaan lammaffaa kaafteeriyaa laaqana waajjira mootummaa hunda keessatti hojjetan ni argata hojjetaa 200 ol qabna akkaataan itti argatu harka 80 nus sabsiidiidhaan
dhiyeessa. Harka 20 qofa gatii nyaata sanii harka 20 qofa kafalu. Sadaffaa daa'imman deekeerii waajjira mootummaa hunda keessatti yuukaansi hunda keessatti hin argatta. Aannan dhiyeessina waan adda addaa akka isaan oomisha madaalawaa nyaata madaalawaa daa'imman argatan deekeerii hojjetaa isaanii hojjetaan hundumtu deekeerii isaa godhata ijoollee isaa fideetoo haati gadduutti baatee hoosisuu hin dandeessi. Abbaasoo ta'e wajjin oola kan daa'ima xiqqoo umriidhaan ol deeme hoo ta'e jechuudha kan mana barumsaa hin dhaqqabne. Deekeerii san keessatti kana hunda tajaajila kan kenninuuf haala qaala'insa jireenyaa jiddu galeessa gooneeti. Kana qofa miti. Eshi. እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ምን እየሰራችሁ ነው? ልታዩኝ? እሺ 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 ሲላሉ ገዲባን hiyyummaa magaalaa natti himaa turte hiyyummaa magaalaa warri kan baadiyyaa hojjetaa wajjin wal qabate kiraa mana jireenyaa mindaadhaan alatti magaalaa kana qofa kafala hojjetaadha. Kiraa mana jireenyaa inni kafalla haala waliigalaatti wanni jireenya isaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee sabsidaayiz goona konsiidar ni goona. Hunda caala garuu sirriitti sabsidaayiz kan nu godha jedhani suuqii waajjiratti suuqii shammaatotaa jennee banneef sanirraa tokkoffaa yeroo barbaadetti fudhata. Har'a kafalin jedhamu sirna jira waan ta'eef seera jira. Isaa yeroo long termiidhaan waan isaarraa kutamu sani waajjira isaa kafalaaf jechuudha. Xiqqoorraa kutaa kafalaaf ittiin dhaga'amu baay'ee akkaataa sanii geejjibni bilisa. Magaalaa Finfinnees hojjetaa mootummaadha. Geejjiba bilisaan dhiyeessina. Mana hojii dhufuudhaa fi mana hojii irraa gara manaatti galuudhaaf geejjiba bilisaan dhiyeessina. Akkaataa kanaan kan xiqqoo jireenyi akka itti salphatu goonu. Waa'ee hiyyummaa magaalaatti yoo dhufne homaa gaaffii hin qabu. Hiyyummaan magaalaa sadarkaan baadiyyaa hojii kan wal madaalu miti. Ho'annan dhabe bishaan ni qaba. Yoo biddeenii fi daabboo bareeda mana keessa dhabe akaayii fi shummoon hojjetaan jiraatan baadiyyaa dhabe baay'een argattu. Baay'ee miti kan argattu. Asitti garuu yeroo tokko nyaachuudhaaf warri homaa waan amansiisoo of harkaa hin qabne hin jiru. Akka carraa har'a waa hojjetan yookaan immoo walii qooduun illee wal gargaaruun kun illee numa jira. Hoo namni waatti darbate qofa kan nyaatan otherwise warra hagabuu bulan kan arganne. Kanaaf jaddugala nyaataa guyyaatti yeroo tokko bakka irraa nyaachuu danda'an harka dhiqatanii nyaata mi'aa, nyaata ho'a, nyaata qulqulluu yeroo tokkotti akka barbaadanitti akka isaan nyaachuu danda'an jaddugala 30 qabna. 28 guututti hojjechaa jiru. Lama samoonni kana hojii jalqabsiisuu jechuudha. Garuu kuniin fura hiyyummaa kana. Kana gaarii homaa gochuu hin dandeessu. Tokkoffaa dhibamanii mana keessa warra jiraatanidha dhaabbiidhaan. Lammaffaa baay'ee dullumarraa kan ka'e rakkoodhaaf kan saaxilaman biyyuma kanamittuu akkuma nama rakkoo akkanaa saaxilame gargaartu dhaabbiidhaan warra gargaaramanidha kun. Odoo hojii carraa hojiillee uumte fi dhaqanii sababii qaamaatiin sababii umriitiin hojjechuu hin danda'an. Nama dhaabbiidhaan immoo isaan gargaaru bifa addaatiin hin qaban. Kollektiivlii malee nama dhuunfaa tokkoon bifa addaatiin deeggarsa dhaabuuf hin dandeessu. Kollektiivlii dhaabne jechuudha. As a social responsibility. Kanaafuu jiruuf jireenya jijjiiramuu fi hiyyummaa keessa bahuun is a process. Yeroo tokkotti waan guututti utaaltee keessaa bahuu dandeessu miti. Garuu keessaa bahuudhaaf xaarinii fi hojiin hojjetamaa jiru sun hammam garaagarummaa fidaa jira kan jedhu sanidha kan madaaluu dandeenya. Amma toorri piyaassaatti, toora lagaatti, toori kaazaanchisitti warri mana isaanii jijjiirree harki 90-95 jireenya gaariitti gaarii jechuun kan kaleessa jiraatan wajjin wal bira kompeer gooteeti. Ce'aniiru. Akka amma bakka naannoo lanagoo agartee sanitti isatti aanee warra galaan guuraa jiraatanii nama gara 2000 gara warshaa faabrikaa toora san jirutti hojii dhaabbii galchinee jirra jechuudha. Akkasitti agartee immoo warra daldala keessa turan kan gadduu magaalaa daldaltoonni guddoo as jiraatanii gadduu magaalaatti daldalli isaanii itti fufee jira. Warra asumatti qe'ee keessatti characharatan immoo mana jalatti suuqii waan xixiqqaan uumamti kun hundumtu isaaniifi. Kanaafuu jiruuf jireenyi xaarii ofiis hin barbaada carraa bantaa fi
sheedii gara 9,000 kennineef amma warra koriidariidhaaf eeyyan. Sheedii 9,000 jechuudha. Itti daldalatee jiraachuuf immoo of jijjiiruun immoo aarii abbaas hin barbaada jechuudha. Akka itti wal qabsiisanis kana jechuudha. Amma kan argamnu paarkii industiriiti. Industirii kilaastariidha. Bulchiinsa magaalaatu hojjisiisaa jira. Naannoo heektara 90ti akka walii galaatti. Amma kan hojjetame marsaa jalqabaa yookaan first phase kan jennuunidha. Gara bileena 10 itti baasneerra kan amma hojjetame kan. Marsaan itti aanu immoo kan akka magaazana gurguddoodha. Plus water treatment, hotel and sale shop bakka itti gurguratan wantoota dabalatee jechuudha moolii dabalatee feezii itti aanutti amma hin ijaaru. Kan amma asitti ijaaramee jiru kan amma ijaarraa kun toora kana jirra amma. Toora kana jira gurguddaan kun gama si ganaa biran genne chemical, plastic industry, plus metal, woodwork amma kinoo galaa jira maashinata isaanii galchanii naannoo kun immoo dhedheeraan kun gama sana akka jirutti gaarmentiidha. Carraa hojii nama 200 ol guutuusaa waggaa hojiitti galuun hojjetaa inni uumaa. Ammaaf garuu marsaa jalqabaa kana keessatti gara nama 60,000tu hojiitti gala. Waggaa guutuusaa aktiivli hojiitti galu directly namoonni carraa hojii argatan gara 200,000 akka ta'an wannoo keessaa karoora keessa galchineeti kan hojjenne. Almost amma feezii jalqabaa namatti galchaa jirra. After a week inaugurate goona jechuudha. Warra magaalaa keenya keessatti nuti gurmeessinee hojiitti galchine bakka hojii dhabanii kireeffatanii galaa jiru jechuudha. Kiraa saniin immoo daballee walitti qabneet carraa hojii gurguddaa uumuudhaaf sheediiwwan wal fakkaatu uumnaaf bulchiinsa mataasaa qaba. Asitti specialitiin adda addaa asitti ni uumamaa jechuudha. Specialize godha. Chemical industryidhaan, plastic industryidhaan, woodworkidhaan, metal workidhaan, garmentiidhaan waan biyya alaatti galchinu asitti bakka buusuudhaaf oomishnee tokko. Lammaffaa warri erganis hin jiru gara biyya alaa erguu irrattis akka impaaktii gaarii fiduu danda'u. Hunda caalaa garuu carraa hojii bal'aa uumuudha. Kan hojjennu koriidara qofaa miti. Waan babal'aa kana amma kun hektaara kan hojjetamee jiru hektaara 90 keessaa hektaarri 50 hojiirra oolee jira amma jechuudha. Bishaan mataasaa qaba. Ibsaa fi jenereetara ofii qaba. Teeknooloojii gurguddaa fayyadama. Water treatmentii qaba. Bishaan boolla kan of danda'edha jechuudha. Rakkoon guddaan kan nu argine ka durii warri magaalaa himatu keessa tokko rakkoo geejjibaati. Nulleen gaaf magaala keessa baanu galgal keessumaa hiriir namoota dheeraa argina. Rakkoon geejjibaa kun akkamiin furmaata dhabe? Egaa rakkoo geejjibaa bakkeen irra ture worst. Bakkeen ittiin gahuudhaaf jaallatoo hojjenne nuu milkaa'eera jennee kan haasofnu keessaa tokko. Tokkoffaa bu'uura misoomaa qabaate malee geejjibni jiru. Daandii Finfinnee duroo laalte paarkingiidhaas namni miilaan isumarra deema. Saayikiliin immoo hin yaadamu. Maaliif bakkeen walkway dhabamee osoo hin taane akka jirutti warri bakka walkway san bira mana qaban, mana daldalaa qaban akka jirutti irratti waa hojjetaniif sheedii wayis irra godhanii itti daldalu malee namni irra hin deemu. Balaan tiraafikaallee baay'ee hir'ateera kan durii. Maaliif walkway fi kan veekulaar laayin addaan baasnee jirra. Saayikilii addatti baasnee jirra. Namni hundumtu konkolaataa eeguu hin qabu. Saayikiliidhaan deemuu danda'u, iskeetii fayyadamuu irra jiraata jennee tiraanspoortii bifa geejjiba adda addaa kana introduce gochaa jirra. Paarkingiin magaalaa kanatti jijjiirama dura paarkingiin public jedhamu kan konkolaataa 3,000 qofa dhaabuu ture magaalaa kana keessatti. Dhugaa kun akka waan dasaa kan magaalaa keessatti hojjetameeti namoonni ni himatu. Duri paarkingii hin qabnu an paarkingii hedduu jira ka underground ta'ee jira ka alaa jira jedhanii milkaa'in magaalaa keessa kan namoonni itti gammadan keessaa paarkingiin tokko.
Exactly. Amma underground is warruma gamoo ijaaranii dur paarkingiidhaan kennamee fi mana sirbaa stoorii godhatan hunda gara paarkingiitti jijjiirre tajaajila isaa akkaataa kaayyoo ijaaramee fi akka oolu erga gooneen booda amma yeroo tokkotti magaalaa kana keessatti konkolaataa 163 dhaabuu dandeenya. 160 daballee jechuudha. Geejjiba furuu keessatti tokko kana. Kan lammataa baasii public ta'ee dabalu gara 700 daballe dabalu goone kan duraanii amma gara 1,600 magaalaa kanatti tajaajila kennaa jira. Public baasiin sanuu ammayyaa kan ta'e jechuudha. Dabalataan minibaasota elektirikii gaggabaabaa deeman kana mootummaadhaan daballe. Sammalee amma taaksota xixiqqaa kana warri dhuunfaa geejjiba akka dhiyeessuu danda'an akka isaan liqiidhaan argachuu danda'an irratti hojjechaa jirra. Waaqneedhee baranuma keessaa ni milkaa'a jennee kan eegnu. Piraayiveetiin illee bal'inaan paabliik tiraanspoortii dhiyeessuu keessatti akka galu ofirreeto warri jalqabee hin jiru biyya keenyatti baay'ee hin baratamne yoo naannoo tokkorraa naannootti deemuu yoo ta'e malee magaalaa keessatti taaksiidhaan alatti warri piraayiveetii haalaan galaa hin jiran amma garuu isalleen affeerreera. Magaalaan Finfinnee Oromiyaan marfamee jira. Akka heera mootummaa Itoophiyaatti ammoo Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa faayidaa addaa qabdi. Suniin aga amma hojiirra oolee jira. Maaltu hafee hin oolin? Seeraan faayidaan addaa tokko lama sadii afur kana jedhamee ifatti kaa'ame lakkoofsa saniin akka deebi'u miti kan taane. Garuu maal jechuu akka ta'e nu gala. Heera sanirratti yaabu kan Oromiyaa fi Oromoon qofatti jiraatu waan hin taane kan biyya waan ta'e amma gara mariitti galee ifatti mirga waan ta'eef mirgi suni tokko lama jedhamee irratti walii galame hojiirra ooluu qaba. Haa ta'u immoo akka kaleessasa wal dhiibuun hin jiru. Wal dhiibuun hin jiru. Uummanni daangaa kanarra jiru bishaan akka argatu bishaan hoggaa magaalaa Finfinnee hojjennu bishaan hojjennee jirra jechuudha. Hoggaa daandii magaalaa Finfinneetti isaanii akka durii san daangaarra gooneen dhaabnu jechuudha. Amma karaa jedheenaa gara sabbataatti kan jedhu yoo ilaalte achi ceenettis kan daandii kana hojjechaa jiru. Forsiisa horiitiif giddugala kiliinika gurguddaa hospitaala uummataaf illee karaa piroojeektii garbiitiin yoo deemte hojjennee xumurree tajaajilaaf bana akka ta'u kenninee jirra jechuudha. Hoggaa ijoollee magaalaa Finfinneedhaa nyaachisnee yuunifoormii dhiyeessinee hojjisiisnu yookaan immoo barsiisnu daangarra ijoolleen jiranii bifa garaagarummaatiin akka ilaalaman gochi sirrii miti. Wajjumaan kan isas uwwisnu baasisaa. Hunda caalaa garuu garaagarummaa guddaa kan itti finne seeraan ala magaalaan akka hin babal'anneedha. Daangaatti goone. Lammaffaa balfi magaalaa Finfinnee irraa bahu oomishas piroodaaktiviitii qonnaan bulaallee horii qonnaan bulaallee jireenya qonnaan bulaallee haala ture. Amma qulqullinni magaalaa ol ka'uu isaa wajjin wal qabatee direeneejii fi suweereejiin hojjenne iddootti qulqullaa'uu qaba. Water treatment tokko qofa qabdiyyuu hoggaa jijjiiramni kun dhufu. Amma 43 hin geenyeera balfi ittiin dhangala'u balfarraa dhaabnee jirra jechuudha. Balfi asuma qulqullaa'ee treatment centerii ni qaba. Dhimmoota kanaan haalaan nuu galee hubanneetu kan hojjennu. Dhimmoota immoo seenaa wajjin eenyummaa wajjin wal qabatee akka seeratti deebi'uu qabu dhoksaadhaan osoo hin taane seeraan akkuma biyyaatti ragaadhaan sirriitti walii galame seera ta'ee tumame kan abbaan barbaade gara bitaattis gara mirgaattis hin goone ta'ee hojjetamuu qaba. Inni sarara keessa galee jira. Kan adoo hojjedhe jettee hirriibfas dhoowwu jira. Wanti hojjetame hedduudha. Namni yeroodhaan danga'a. Waggaa 5 keessatti milkaa'ina waaqa wajjin ergaa mana nu deeme yeroo itti aanu keessatti filannoo kanaan uummanni carraa nuu kenne basic change kanan fiduu barbaadu tokko bishaan dhugaatii. Amma harka 70 daballe kan durii irratti garuu gana piroojeektii gurguddaa qorannee nu harka jira amma isa hojiirra oolchuu. Kan lammaffaa mana jireenyaati. Mana jireenyaati magaalaa kanatti breakthrough fiduun hin danda'amu. Lafarratti wal lola namni irra ol ijaaruun hin danda'amu. Amma galaan guraa hoo deemne
dheerinni gamoodhaaf gara G plus 21, 26, 30 akkas deema. Kan deemu akkaataa kanaan immoo nama baay'eetu carraa bal'aa argachaa jira. Kan bitachuu hin dandeenye kiraadhaan, kan kiraadhaan bituudhaanis hin dandeenye hiyyeessa kan ta'e tajaajila tola ooltummaa duratti hin jedheen. Kaan immoo akka inni affordable housing argatuu danda'u gochuu. Kanaaf immoo piraayiveetiitu biyya misoomsa. Piraayiveetiidhaaf carraa guddaa bannee deeggarree hordofnee qorannee akka isaan abbii hin goone akka lafa hin gurguranne akka namallee miine gooneetoo hojjisiisuun hin danda'ama. Akkaataa saniin amma samoonuma kana nu fuuldura gara manni 20 hin eebbifama magaalaa kana kan piraayiveetiin hojjetama taasisaa jechuudha. Inni dhiyeessii dabala. Warri afford godhanii dhufanii kan mootummaa kana hin dhiqqisanii jechuudha. Achitti of danda'u. Dhimmoota kanarraa fi geejjiba ammayyaa kana caalaa ammayyeessuu irratti waan sadeen kanarratti basic breakthrough fiduun magaalaa kanatti magaalaa kana guddisuudhaafis misoomsuudhaafis jiruuf jireenya uummataa ol kaasuudhaafis baay'ee fayyada. Asirratti lapheen baay'ee fookasii guddaa ni qaba jechuudha. Indagama, insinjeequ bokkaan. Oolmaa adda Adaanech waliin taasifneenii sababa bokkaan cimaa roobaa turee fi gaafiif deebii kennaa xumuruu hin dandeenye. Amma wajjii risiiseennee kan hafee gaafanna nu waliin koottaa. Magaalii Finfinnee himatamuun tokko malaamaltummaatti baay'atee jedhu namoonni komiin al jiru. Isaan isaan qoratanii birgeetan jira. Waa lama jira achirratti illee. Kun perceptionii. Kun immoo dhugaa. Yoo gara waajjira mootummaatiin dhufne biyya kanatti magaalaa Finfinnee qofaatti osoo hin taane bajanni mootummaadha harki 50 ol bulchiinsa hojii bulchiinsatiif oola for admin kan oolu hojii bulchiinsatiif ture. Magaalaa Finfinneetti garuu waggoottan 5 gaggeessaa ture kanaan adadaan guddachaa dhufe yeroo amma harki 72 NGO'n illee kan hojiirra oolchuu hin dandeenye harki 70 ol budget kapitaalaaf oola. Hiyyummaa xiqqeessuudhaaf developmentii sustainable ta'e itti fufiinsa qabu fiduudhaaf oola. Sadaffaa kanuma hojii wal qabsiistee odoo bajeta kana hannaaf saaxilameera ta'e Finfinneen eessa akkanatti jijjiiramti. Namni nu deeggaree hin jiru. Deeggarsa akkitti irratti hin arganne. Bajanni federaalarallee argannu hin jiru jechuudha. Akka seeratti galii ishiitiin bultii waan ta'eef Finfinneen. Piroojeektii yerootti karoorfannisan bajetatti karoorfannisan hin xumurra. Kun sirriitti mallaqa uummataa qabeenya uummataa saamtu fe'attuu irraa akka bilisa baasaa dhufne hin agarsiisa. Lafti akka barbaadu wareeramaa iyyuu magaalaa kanatti. Lafti ispoortiidhaaf jedhamu, lafti green areaadhaaf jedhamu, lafti duwwaa jedhamu abbaan barbaade dhaqeetu kan dalleeffateetoo mallaqa kennee suuta karsanitti ba'u ture. Amma lafa keenya galmeessinee beekna. Namni yaalu hin jiru jechaan jiru. Namni yaalu ammallee hin jira. Waggaa yaalu garuu irra hin geenye. Waggaa irra geenye immoo seeratti ni manna. Yoo manni murtiillee nu jala gadhiise gara gagaa hin qabne jedhe nu jala gadhiise lafa keenya garuu lafa baankitti hundeeffannaa jechuudha. Lafuma baankii keessa jiru waggaa wareeranillee irra geenyee to'achuudhaaf sirriitti akka mootummaatti cimina san horannee jirra. Haala wal fakkaatuun tajaajila hedduu digitaalaayizoon goonee jirra. Garuu amma rakkoon hannaa eessa jira hoo jette nam dhuunfaa bira jira. Siistama keessa osoo hin taane kan ammoo nuti waan kaleessa uumameetu miti dhugaa dubbachuudhaaf. Mammaaksa biyya kanaarraa osoo nafne gubboo fudhachuun mallaqa fudhatanii tajaajila namaa kennuun akka seera fi sirna ta'etti mammaakamaa ture. Sishoo meel bal'aa sishaarii qocca wal kan jedhamu biyya kanatti miti. Ilaalchi sun uummata keessatti injira hojjetaa birattis akka gaariitti dagaagee baratameera. Amma social miidiyaan baay'ee waan ta'eef nullee hamma arganne miidiyaadhuma saaxila waan ooluuf perceptioniin waan hundumtu akka hatamaa jirutti haasa'amaa fi malee kan jiru tokkoffaa nama bira. Nama ijoolleen tajaajila namaa kennite gubboo nama gaafatti kun dhugaadha. Kanarratti perceptionii osoo hin taane reaalitiidha. Tajaajiluma seeraan dirqamatti kenname kanaaf beekaa jala hidhuun tursiisuun up and down itti baay'isuun hin jira. Maaliif faayidaa hin taane barbaacha keessa jechuudha. Isa hamma ta'e
baay'ee irratti qabsaa jirra. Hunda caalaa amma nama qabnee hidhuu namni irra sistema isaa sirreessuudha jenneera. Nama hidhuu fi seeratti dhiyeessuudhaan isoo ta'e barana qofa nama 240 hanga ji'a kanaatti to'annaa jara oolchina jira. Achi keessa malaamaltummaadha. Achi keessa nama 40 caasa mootummaa keessa warra jiranidha. Warri kun immoo community keessa. Baay'ee warri community keessa akka dallaalatti akka abbaa qabeenyattis kan kana baratan jiru tokko tokko. Dhufanii ijoolleetti waan hin taanetti dhiyeessanu influence godhu. Hin gagga'u jechuudha ijoolleen yeroo sanitti badii keessa galti. Amala ofiitiinis hin galti waggaa carraan waan addaa waan guddaan argitee hin beeknellee ittiin offer godhani akkasitti baduun karaarraa ni jira. Gara nama 240 amma seeratti galmee qorannee finnee dhiyeessinee jirra. Achi keessa muraasni illee adamamee jira. Gaggeessaan keenya illee tokko kutaa magaalaa hooggana amma mana hidhaa jiraatti murtaa'ee jechuudha. Sistamni keenya hoo malaamaltummaarraa bilisa bahe malee biyyiin badhaatu. Hawwiin keenya fi biyyiin keenya immoo badhaadhina mirkaneessuudha biyya kanaaf iyyumaa keessaa bahuudha. Namni kan jijjiiramni jiruuf jireenya dhufuu danda'u akkas carraa argatee asii achi butatee osoo hin taane jijjiirama biyyaa keessatti mirga guutuudhaan achi keessatti fayyadamuu kan danda'amu jechuudha. Ijoollee hagam qabda? Kaaniin ammoo atiin akka hoogantuutiif akka haadhaa garaagarummaan jira maali? Ka ijoollee santeetiif laatuuti ka gara hoogansaarraatti? Ijoollee 3 hin qaba. Dubartoota 2 fi dhiira 1 hin qaba. Akkollee ta'een jira. Mucaan durbaa jalqabaa kiyya. Ijoollee dhiiraa 2 babbareedduu deessirti. Galanni waaqaaf haa ta'u jechuun barbaada. Kan ilma dhiiraa baratee maal jedhee amma mastersiisaallee fixe gara hojii dhuunfaasaatti sosocho'aa jira. Hojii jalqabuu irratti jira. Lachuu ijoolleen baratanii fixan they are very brilliant. Amma ana gargaaru. Kitaaba nan dubbisuu hin dandeenye dubbisanii summarize godhanii samarii baasanii formationiin kun as a leader si fayyada dubbisinaan jedhu. Family akkasiin qaba abbaan manaa koos baay'ee nama gaarii nama cimaa nama deeggaruudha. Mucaan sadaffaa waggaa 5 ishiin samma waaqa wajjin dhaqqabde jechuudha. Akka haadhatii fi garaagarummaa adeemaan akka haadhatii fi akka hoogantu. Akka haadhummaa koo homiyyuu hin dagadhu. Akka haadha biroo yeroo dheeraa bal'aa kennuuf hin danda'u malee haadha takkarraa wanta barbaachisu jaalala koo haadha manaa takkarraa jaalallee fi waan yeroo qaburraa kennuu narra jiraatu jireenya koo keessatti baalaansi godhuudhaaf nan yaala. Yeroo gabaabduu keessatti amma torban guutuu hoggaan biizii ta'u sanbata ganama kan faamilii goona odoon hojiitti hin bobba'in. Sanbata sanillee hoo bobba'uun anaaf dirqama hogganatti taatu naannoo laaqanaa fayyadamna yookaan galgalanne wajjin turra. Yeroo biroos akkasumatti pilaan godhanneetoo pilaanii saniin. Sanirraan kan hafe akka maatiitti amananiiru maatiin koo. Akkananii ummataaf of kennee hojjechuu qabuu fi isaanis immoo satisfaction kiyya qofa osoo hin taane kan maatii kiyya ta'uusaa waan argeef mor hojiin kiyya yeroon kiyya hojiirra yeroo xiqqoo qabu san garuu immoo isaan hin dagadhu. Bakka hedduu hojjettee bakka deemte kanaatti nama waan hedduu jijjiiree jedhamtee namni haasaa maaltu si kakkaasa? Namni hundumtuu sila akka qajeeltootti erga itti gaafatamummaan itti kennamee amanamee bakka tokko akka hojjetu carraa argate akka carraatti gammadee hojii isaa jaalatee jijjiirama fiduutti sirra jiraata jedheen amana. Namni iddoo tokko turee nama bakka biraa bu'ee nama jijjiiramu faayidaa hin qabu. Bakka haaraa tokko carraa argattu maal wanti haaraan ani dabalu. Otherwise namni kana ana dura ture waanuma hojjettu san irra teessee isuma itti fufsiisuudhaaf qofa yoo ta'e maaliif namumti duraa sun hin hojjetu. Akkatatti akkasitti namana. Ani hojii koo baay'een jaaladha. Kamiyyuu haa ta'u. Yeroo waldaa misooma Oromiyaas ture. Yeroon barsiistuus ture. Yeroon haadha langaas ture. Yeroon gara gaggeessummaatti biiroos hoogganee gara
ministeerummaatti dhufu hojii koo baay'een jaaladha. Jaaladhee waanan hojjedhuuf warra na wajjinis hojjetan hunda kakaasuudhaa fi hamlee horuudhaaf nan dirqama jechuudha. Maaliif waan deliver godhaniif deliveriin sun immoo kan nama tokko qofa ta'uu hin danda'u. Hoo tiimiin uumame malee gareedhaan kan hojiin guddaan hojjetamuu danda'u. Garee kiyya san cimsachuun irra jiraata. Namni baay'een waanan jedhu san hoggaan hojjedhu in arga waan ta'eef tiimiin kiyya baay'ee hojii hojjeta. Baay'ee hojii hojjetu asitti Finfinneetti baay'ee hojii hojjetu dhugaa dubbachuudhaaf. Ijoolleen biiroo bulanii hojjetan hin jiru. Akka hooggantuu magaalaa Finfinneetti yookiin kantiibaa magaalaa Finfinneetti Aadde Adaanech akkamiin yaadamuu barbaadde? Akkamiin akka yaadatamu barbaaddu uummanni? Uummanni? Yes. Hojiin selfless dhugaa dubbachuudhaaf. Amman sammuun kootis waaqnis beekutti waa'ee wannoon qabu fedhii dhuunfaa benefitii dhuunfaadhaaf tokko naaf fedheetu akka siitizinii tokkottoo ta'e malee. Kanaafuu tajaajiluun of kennu akka ta'e isaan hoona yaadatan ittan gammada. Magaalli Finfinnee fuulduraan maal fakkaata jettee abdatta? Magaalaan Finfinnee egaa maqaan amma Addis Ababa jedhamu kuni dhugaa dubbachuudhaaf maqaa magaalaa kanaatiif hawwii gaariidha. Akkas abaaboon turre malee magaalaan Finfinnee. Finfinneen akka maqaa ishee abaaboo ta'uu hin dandeeche. Guututti jedheen amma walakkaadha kan ta'e gana guutuun taane. Amma shaantiin eeriyaa kan jedhamu harka 74 irraa gara 30tti gadi buusnee jirra. Waggaa kun dabalamu hundaaf walqixa haala mijooftuu magaalaa namni jiraachuudhaaf hawwu waggaa taate really outshine hin taate akka addunyaatti dorgomtuu akka taatu nan amanasi akkasitti arguus nan hawwa. Gara dhumaatti badhaasa hedduu argatte ka biyya keessaatii fi ka idil addunyaaleetti biiroo hanga keessa arguu jirra. Yoo badhaasa kan argisiiste eessa akka badhaafamte maaliin akka badhaafamte jettee na argisiista? Hayyee. Asii yoo jalqabne kuni muummicha ministeera keenya irraa hin argadhe magaalaa Finfinnee qulqulleessuu fi bareechuu keessatti baay'ee encourage nu godhu yeroo baay'ee nu jajjabeessu muummichi ministeera keenya kana nu kennaniiru. Kun immoo onnoo irratti dhibee stroke irratti akka biyya keenyatti yaaliin cimaa hin jiru. Yaaliin cimaan sun gara biyya keenyaa akka galu warra biyya alaatti hojjetan dhaloota biyya kanaa ta'anii baay'ee beekamoo ta'an biyya isaaniitti akka hojjetan haala mijeessinee lafa kenninee fi waan encourage gooneef yaadannoo saniif kan dhufeedha. Gamana dabarre kun onnoodhaan nyaata daa'immanii daa'imman nyaachisaa barsiisuu irratti Finfinneen fakkeenya jedhamtee gara biyya 250 wajji dorgomtee kan injifatteedha kun. Badhaasni kenname. Kun immoo magaalaa qulqulleessuu irratti. Qulqullina magaalaatiin akka addunyaatti kunillee akka addunyaatti badhaasa arganneera. Qulqullina magaalaa irratti transformationii saffisa fiddaniirtudha. Kan jedhamuun badhaasni kun nu kenname jechuudha. Kuni lamaanuu onnoo wajjin hoolaalle kuni badhaasawwan itti gammannu keessaa. Maaliif yeroo baay'ee addunyaan biyyootuma Afrikaa kana baay'ee backward rakkoonis ni jira. Ilaalchillee perception illee hedduudha. Kanaafuu smart city akka addunyaatti gara biyya 200 fi magaalota 255 akka addunyaatti dorgomnee Kooriyaa, South Kooriyaa Sool irratti badhaasa arganneera. Transformationii karaa infrastructure fi smart gochuudhaan kan dhufe. Kun immoo akka Afrikaatti African leadership the best African women leaders among African males. Women leaders. Oh, women leaders. Women leaders, yeah.
kan argamedha jechuudha. Akkasuma jedhee kun biyya keessatti bakka adda addaatti kun early childhood irratti yeroo dafnee hojiitti gallee soo jalqabnu beekamtii sanii gochuudhaafi. Projektoota amma atin akka kantiibaatti magaalaa Finfinnee keessatti hojjettee ammaatti kan daawwanne lanagee ofa daawwanne projektiin ati hundi caal jaalatu kami? Atuu tuqxe. Baay'ee kan laphee na tuqus kanan itti gammadus kanan waaqas itti galateeffadhu tokko kaayyaa nagawaati. Prioritiin isa. Kan biroos hin jira daa'imman bakka adda addaatti waggaa irratti burraaqanii mirgi isaanii eeggamee qilleensa gaarii argatanii taphatanillee ijoolleen hiyyeessaa bakka taphaa argattee waggaa innillee na gammachiisa. Ijoolleen hiyyeessaa dirree kubbaa qe'ee ishiitti argattee waggaa taphattu akkanatti baay'ee jaalatu waan ta'eef waan guddaa godhanii imimmaan haadholee bishaan jarikaanan baataniitoo manatti galu mana fincaanii waan dubbachuun barbaanne hedduu jira. Akkaataa mana fincaaniitti fayyadaman. Akkas ta'anii ija kootiin arge. Achi keessa baanii mana isaanii keessatti mana qulqullinaa fayyadamanii qaama isaanii dhiqatanii itti hir'atullee guutuufillee baatu nagaan siree argatanii rafanii yoggaa ka'anii baay'ee akka nuyi miti biyya isaanii akka eebbisan arginee jirra. Jenereeshinii akka eebbisan arginee jirra. Kun na gammachiisa. San hunda caalaa garuu lanagawaan baay'ee laphee koo na tuqas ittan gammadaas. Akka hooggantuu magaalaa kanaatti uummata Oromoof yookiin jiraattota Addis Ababaaf yookiin kan Finfinneef maal dhaamta? Hojjennaan hiyyummaa keessaan baana. Ammas kan hiyyummaa keessaa nu baasee sirriitti uummata cimaa nu gochuu danda'uu fi kabaja nutti horu fayyadamummaa hunda keenyas walqixa mirkaneessu jabaatanii hojjechuudha. Waan faayidaa hin qabne xixiqqaa fi duubatti nu harkisu keessaa ba'uudhaan hundi keenya yoo harka wal qabanne yaa hojjennu nageenya akka keenyaa eegnu barana filannoodha. Filannoo keenyas filannoo dimokiraatawaa nageenya hunda galeessa bilisa ta'e gaggeessuudhaan Itoophiyaan dimokiraasii akka dandeechuu addunyaadhaaf agarsiisnu jechuun barbaada. Oolmaa keenyaa asumaan xumurra. Garuu daawwannaan magaalaa Finfinnee itti fuufa. Magaalaan kun durii maal fakkaata? Arroo ka jedhu irratti jiraatotaa fi hayyoota dubbisee jira. Viidiyoo itaanuun daawwatan. Isanoo daawwattooteen Finfinnee kaleeffarraa akkamiin ilaaltu? Yaad keessan nu barreessaa.